Gareen siinqee egeree hiree dinagdee uummata keenyaa murteessuu fi shoora olaanaa qaba jedhan Pireezidaanti Shimallis Abdiisaan. Liiziin siinqee waldaalee maashinii liizii fudhatanii milkaa'anii fi beekamtii dargaggoota haaraa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaan waldaan gurmaa'anii fi maashinoota gosa garaa garaa kenne. Sirna maashinii dabarsanii kennuu fi sagantaa maqaa jijjiirraa fi loogoo beeksisuu liizii siinqee irratti argamuun haasaa kan taasisan Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa gareen siinqee egeree hiree dinagdee uummata keenyaa murteessuu fi shoora olaanaa qaba jedhan. Mootummaan naannichaa dhaabbilee misoomaa duraan turan cimsuu fi haaraa hundeessuun dinagdee saffisiisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu dubbatanii liiziin siinqee kana dhugoomsuu fi ga'ee bakka bu'iinsa hin qabne qaba jedhan. Akkuma baankiin siinqee yeroo gabaabaa keessatti hojii guddaa hojjetee liizii siinqee irraas bu'aa guddaan kan eegamu ta'uu himanii itti dabaluunis akkuma baankiin siinqee yeroo gabaabaa keessatti hojii guddaa hojjetee liizii siinqee irraas bu'aa guddaan kan eegamu ta'uu himanii siinqee inshuraansiinis yeroo dhiyootti hojii akka eegalu Pireezidaanti Shimallis dubbataniiru. Ga'een guruupii siinqee ga'ee eenyumaan bakka bu'amu hojii qaama namaa keessatti hojiin dhiigni hojjetu akka hojjetu ergamni guddaan kan itti kenname dinagdee naannoo keenyaa akka dhiigatti sochoosuudhaan lubbuu toruudhaan bu'a qabeessa gochuudhaan ce'umsa olaanaa akka fiduuf ergama olaanaa fudhatee guruupii ijaaramedha. Akkuma baankii siinqee yeroo gabaabaa keessatti seenaa guddaa hojjetu siinqee liiziinis yeroo gabaabaa keessatti seenaa guddaa hojjechuudhaan ce'umsa duubatti deebi'uu hin dandeenye lafa kaa'annee amanna. Dhaabbanni kun seenaa industiriyaalaayzeeshinii Oromiyaa bu'uura irraa jijjiiruu keessatti waggoota 5-10 dhufu keessatti raajii hojjetee ce'umsa olaanaa akka fidu shakkii tokkoyyuu hin qabu. Hoogganaa olaanaan Oromiyaa Soofareen Fandii Dr. Adaree Asaffaa dhaabbileen misoomaa kaayyoo hundaaniif galmaan ga'aa jiraachuu himanii dhaloota har'aa fi egeree irratti hojjechuun bu'aa gaariin argamaa jira jedhan. Kaayyoon dhaabbilee misoomaa mootummaa ittiin hundeeffaman qaawwa gabaa guutuu, teeknooloojii dabarsuu, carraa hojii uumuu, dinagdee si'oomsuu fi bu'aa argamsiisuun humna dinagdee mootummaa fi hawaasaa cimsuudha. Bu'uuruma kanaan dhaabbileen keenya hojii hojjetaniin milkaa'inoota jajjabeessoo galmeessaa jiru. Hoogganaan liizii siinqee Obbo Caalaa Lammii liiziin siinqee baroota darban waldaalee gurmaa'aniif maashinoota dhiyeesseen milkaa'ina dachaan kan argame ta'uu himanii bara kanas waldaalee 555 fi maashinii dhiyeessuu fi hojjechaa jiru keessaa waldaalee 224 fi maashina 1065 dhiyeessee kenneera jedhan. Maashinni har'a darbu kuni maashina 1065 waldaa 224 dabarsina jechuudha guyyaa har'aa kana. Garuu karaa idilee moggaa guutuu laachaa kan baane maashinuma industirii godoo maashinan sila caqasaa ture sana waldaa 326 dabarsine jechuudha. So walumaa galatti bara kana waldaa 550 kara biliyeena tokko kan ta'u qarshii faayinaansii goonee dabarsaa jirra jechuudha. Jirabdoonni kanaan dura carraa hojii mootummaan uumameefiin maashina xiqqaa irraa hanga guddaatti fudhatanii milkaa'an waqabeessa ta'uun cinatti gara hojii investimentii gurguddaatti ce'aa jiraachuus dubbataniiru. Hojii barbaaddonni carraan hojii mootummaan uumamee fi hojiitti seenuu fi maashina liizii fudhatanis milkaa'uun waldaalee nu fuuldura jiranii nu onnachiiseera jedhan. Anaa fi namooti muraasni aanaa keenyaatti maashinii kana fudhatanii kan jiran jiru. Isaanii fakkeenya godhadheera. Isaanii fakkeenya godhadhee immoo gara dhaabbata kanaatti dhufee dhaabbanni kun immoo haala naa mijeessee akkan odaa kan argadhu godheera jechuudha. Gubaa dubbachuudhaaf dhaabbanni kun dhaabbata baay'ee nu gargaaraa ture. Nuti gizee sadaffaa kanatti maashinii fudhachuu durdee duraan dursee maashina xiqqoo tokko fudhannee deemnee maashina guddaa fudhannee hidhaa kana ofirraa bichuuf dhufaan deebisnee immoo siinoo fudhannee jechaadha. Yeroo jalqabaatiif ani oomisha kireecharii irratti nama bobba'ee maashina xiqqaa yeroo jalqabaatiif naa kennanii maashina sanaan hojjedhee milkaa'ee marsaa lammaffaaf maashina guddaa fudhadhee hojii milkaa'ina guddaa irraan naga'ee har'allee gara sadarkaa abbaa qabeenyaatti kan ceesisaa jiruun hojii kanaaf kan na gargaare dhaabbata kana. Namoonni kanaan dura baankii siinqee liizii kana waliin ta'anii hojjetanii galma gahanii warshoota gurguddaa dhaabbatan industirii garaagaraa irra deemee yeroo hedduu laalaas ture.
wanta xiqqaarraa kaanii gara guddaa akka gahamu abdii qaba waan ta'eef anis carraa kanaaf fayyadamee har'a hiriyoota koo waliin ta'ee gurmaa'ee maashin liizii kana har'a waan fudhadheef asumara dhaabadhee bakka guddaa nan ga'a jedhee abdiin qaba. Beekamtiin waldaalee maashin liizii fudhatanii milkaa'aniif pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan bakka afaan yaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaanii fi hooggantoonni naannoo Bootii Gadaa fi haadholiin Siinqee akkasumas hirmaattonni argamanitti kan kenname yoo ta'u maashinoonni daabboo, mukaa, uffata hodhuu, daakuu, zayitaa fi nyaata beeladootaa oomishuu dargaggoota karaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaan gurmaan kunneenii fi liizii Siinqeen dabarfamee kennameera.